دونه ولدي وجه ماله وكم سنتي أنا كرسي أنا راقب دني بعدين دبرنا كيسة تي دولا تكاين أرجين إيجا كاما دولة من دو بيجي خد تيرا نكر كواس كربا هم تينا دوبه هذا تمو بالبل إنسان كمانسن نجنا دا بدني فرق تورا إنسان تجيكر كان جو كيسة دي وفانا ويومان نيجا هذا أرجع كيسة تي جموسي توربان دبكون تاو باري دبكر كيسة ومكون هذا يمكن الجير رجونيسون تبي أكنا على موتر مالي بومته وجا بلا أكنا تمخاد مو تبي نورمورا جمو أكنا نجورتين فولفتو بربادا وجه مالي وجهني سببودا هدو كمان فكار سبب اللي قدام دوا وقودا ديدا ما تبركان ilman natanya ikan kurang buani, obleyan sani, orang ada rakyat sehat, hayu ni sani, eka Buddha kalaju, kamalaju, kaya kap bangkap, wanisan terdapat tuan, injipan knowledge sebab knowledge bukan orang kau orang hargatan, maka tuan isu, santuan dia isu, gati sabab arame surat itu boleh terjadi, kadar rakyat kaya Hawa sasari keesatti gaafii sabaa hoggaa qabu maqaan sabaa hoggaa qabu yeroo hunda rifaatu naasu jibba guddaatu uumamee jira jechuudha. Keessattuu immoo sababoota dhuunfamoo kana keessaa guddaan ka saboota kan hunda immoo baadhatee asiin gahee fi bilisummaa gonfachiisa. Injifannoolee sababoonni argatan san kan argamsiise guddaan saba Oromoo ta'uu waan beekaniif. Hoggaa Oromoo xiqqaadhuma akkana socho'ee aarii jibbi sodaan isaan uummata isaanii keessa uuman sun wajjin ka'uudhaan balaa akka baatilee dabre kana keessa agarree uuma jechuudha. Kuni tokko waan isaan uuman waan isaan waggaa 22 irratti duulaa turan jechuudha. Halammataa kan turuun akkamiin uumne qabsooteen jalaafsisine jaarmoota tulaamsee wal qoonne ni faffacaan sanbiraas dabre amatoota shanan torban dabre kana keessa warri qabsoo keessa ture keessa hangi tokko jaratti akka fannuun qabsoo irratti abdii kutuun garii keenya immoo dhiiroo mee jara kanaa wajjin yoo itti si dhiiroo jara kan wallaalaatti itti jira yoo itti siinee xiqqoo ibsinee yoo mari'achiifne yoo aadaa keenya beeksifne yoo haqa keenya agarsiifne tarii dammaqaniiti dukkana keessaa bayanii haqatee nu galchanii kaisaanii galchineefi naannoo hawaasa tokko kanuufis ta'u kaisaaniifis ta'u jennee uumuu dandeenyee gaafannee itti dhiyaanne jechuudha. Kanarraa wanni isaan fudhatan garuu qabsoon Oromoodhaa laaffattee jirti. Qabsoon Oromoo laafshootee jirti. Oromoon abdii kutee jira. Onneen keessa jirtu amma booda tabiroo gaafachuu dhiisi hangammaa argatee harka buusuu ni dandeenya ka jedhu qomadhaa jirti. Isaanii mirqaana kanarra jiru. Isaanii cidha guddaadhaaf qophaa'ee hogganoonni isaanii baaburri tokkummaadhaaf ka isaan shofeeraa kan duuba jirarraa. Oromoo takka irra yaabbatte haamtanis takka daddafaa kan qabadhaa yoo haali isitti himnee yaada. Isaanii kanaan boonsu jiru, isaanii kanaan ifdammaysu jiru, isaanii kanaan ifkijibee wal kijibee garaa ol boqoisaa jiru Aljazeeraan dhuftee jechuudha. Aljazeeraa kana keessatti tokko faisaan Oromoo keessa madeeffannee jedhanii yaadaa turan. Waan ibsaa itti gabba'e. Kanaaf wanni torbaannan sadeen kana keessatti agarree waa lama. Oromoonis akka Dr. Jeetti ni callise malee afaan itti gaafamne.
ni obse malee onneen keessatti hin duune walitti wace malee tokkummaa isaatii gabbine kan agarsiisee ilmaan naftanyaatiis afaan ingilizii baratan malee ammaa kan makalee ta'uu nyaara filatan malee nyaarri kan mutur ta'uu afaan miidheeffatan malee jibbii isaanii kakalee isaatii gara namaachuudhaa galee kanaafuu baatii dabe kana keessatti wal garre Oromoonis ni barre isaanis ni bartan hanga wal garre ammoo ni barbaachisu nutis gara mana keenya isaanis gara mana hii malah ada lagi majoratin kulle jabta kaisatu warra asjuratin kulle fadda warra biya jiru gamu biya lainnya kan kamu gape sani boleh hasoina dura akeni kapso oromo da aku manjarati si maju wa masali toko biya hidra jabata lama enyuma fi bonani tupan sadi nama ini kafila dan bulu ya itu. Kadang saya tiga ini, kahek umat orang muda falman original umat orang muda abba anggosani, abba ungasani, abba negasani orang umat ahade, abba kiti dubade, wal abade kiti wal bul umurati takut akan aku tak ada kabar jisu. Mereka nanti mencuri ala mal dalam bulan dia kajau, mencuri ala mali wali orang dia tu dah terbasu, mali kajau berapa berbaca. Bagian itu cikgu kami ni, wal bijisan rauga baru, rakor muda tevi kirim biar kerja kami, kirim biar kerja rauga mulai kerja. Bijisan itu bisu mana kerja? Dadah kim gua oftu. Bilisumma kamreeti bilisumma dubbachuudhaan qabna bilisummaa kana wal ga'uudhaan qabna bilisummaa waliin jiraachuudhaan qabneeti bilisummaa kanan fayyadamnee waan biyya san keenya keessatti namni deddeebi'ee waliin haasa'ee wal ga'ee mari'achuu hin dandeenye dalaguu qabna jechuudha. Halammataa nama keenyarra beeksisuudha qabna carraaqachuu dandeenye dalagachuu dandeenye humna qabna horoora qabna jechuudha. Horoo san halammataa kan uummata keenyaa buusuu dandeenye. Sadaffaa biyya keessa jiru keessatti Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Afrikaa, Ameerikaa kana keessattis nama yoo kan beeku baatus kan jibbine keessa jiraata jechuudha. Faranjiin tiishartii adiidha waa barsiifatu, haqa keenya barsiifatu, buusa yaammachuu dandeenya jechuudha. Gaafa buusa yaammanne ibidda qabanii nutti dhufanii bobba'anii nama kanatti himachuu dandeenya jechuudha. Kanarraa kaanee waa shan akka dalaguu fi waa shan ka dalaguu jiru irratti hanga tokko ibsa nan nu barbaada. Haturan itu orang biara juru kuni, odeifan orang itu full level juru kamu. Aku mereka boleh sini jemaah ada modal menjadi media keisat tu jero apa ada keisat ni. Haiti haka kabata ni, apa kabata itu buat orang mau jadi seorang mandor. Haka apa haka itu asbaya itu buat apa ya? Biar keisat apa nama kabar? Mutuan dia aja rumah. Apa nanti tu kau misal asim basu, dia punya umat kerja tisimu, walid tisimu, bunda cala mo, alaga keisa juta lagi ibu, warna cinta adalah labus kecil dalam ni, akesah bulan dua jadi ni bulan tujuh dan dua apa itu, karena media yang gemajiran, kumnara kejabatan, kulkulin segala sani akejabatu. Internet ini ada berani mo, di pasar lain di shortwave ini, artinya ada akar orang mau udah di dalam muka mereka. Boleh deh, akar kau, isal, jadi nak berikut saja di season, lama mau berikut sama di season kan ada nama berrutin, nama kayaknya kau udah. Sampai sebenarnya kalau jota di nama tu kayak sejuk bukan, wahai Oromo, kalian Oromo, ada Oromo, enima Oromo, rakot balu Oromo, akai sam baratan di dalam muka mereka. Karena buat sudah, jarang aja barat karena jarang, orang Oromo yang osa daran dia begitu kan benda tu kaisa firma tu kan kaisa tu jualan lama tu kan kaisa tu firma tu itu berbaca sana
إذا جينا تيمو جارنا ولد كل أوسا جارنا وانا كتير كتام كذا وانا كأدوكسي كرر كدلعن جارو تيجي ريت يوتي وانا بتجي سني كرر لي بلو تيجي دلعا يو كتير متاجه كلام متا بيكون سمت بيجي شوفي بيكون سمت كابسولا بولجو كسدكا دبلوماسي ندلعو diplomasi oka jennu tokko mootummaalee biyya keessa jiru irratti hogganoonni keenya hayyoonni keenya manguddoonni keenya dhaqanii rakkoo Oromoo irra jirtu haaya Oromoo akeeka Oromoo isaanii ibsuudha barbaachisa. Public diplomacy oka jennu isin mataa keessatti hoggaa warra senaatoroota kayyuu jennu kanatti warra senaatoroota warra koongiresmaanii irra dhaqanii dubbisuudhaan waan akka Oromoodhaa hubachiisuu hedduu barbaachisa. Kaafrabbaadha hojii advocacyidhaan hojii advocacy oka jennu hojii Rono aniyatu ummata keenya irra gahu. Rono kubbadatti ummata keenya irra gahu. Rono garbaatti wallatti ummata keenya irra gahu. Kabinfinneetti ummata keenya irra gahu. Rono tan ummata hojii human rights watch waan akka amnesty kana biraan gahu. Kanammoo obboleeyyan keessan irraa adda addaatiin fiiduu irratti biyya kana keessatti barreessuu adda addaa nama barreessuutti dubbachuu adda addaa nama dubbatutti geessuudha barbaachisa jechuudha. Kashanaffaadhaa hojii leencannoodhaati. Hojii leencannoo jajjabeesseetiin dubbachuu barbaada. Oromoon uummata osoo waa qabu agabuu bira bulaa jiru jechuudha. Biyya keenya keessa namni qabeenya ni qaba. Haa ta'u immoo qabeenya keenya san nama biraatu abbaa irratti ta'ee jira. Nutu kan qabsooyyuu qabeenya keenya san uummata keenyaaf abbaa irratti godhudha jechuudha. Kana godhuudhaan immoo warri ajiru kun qabeenya xiqqoo qabu san walitti ibsinee bikka bu'aa qabdu irratti waan akka reefu jenne irratti waan akka biyya irratti waan sabira bu'aa dabarree yoo warra siyaasaa kanaan gadde warra biyyaa kanaan gadde beektan warma keessatti bu'u erga ijoollee ganda keessatti barsiisa mana barnoota naannoo keessatti qabsoon kulimaan roga eegalu erga mana itti masu namu budeetti kaameraan xiqqoo warra isaanii ergaa eeguuse amma footoon wayyaanee maraachuu jechuudha viidiyoon wayyaanee maraachuu jechuudha isinitti makanaan obboleeyyan keessatti nama beekanii adda addaatiin gargaaruu dandeenya jechuudha waan shanan kana yoo kadalayu taate bifa gabaabatti qabsoo kana jabeessuu dandeenya fakkaata golatti wanni jechuu barbaadummaa dhugaadhaa lollee akka imaan addunyaa kanaan dura ta'u hedduun waasee jira hedduun kakaasee jira akkuma reefu waan kana dhabu jechutti deemnee yoo kadeen taate waan qabu faaltoo kana yoo jiraata siin afurii haa eeguudha diinni wanni nu arrabsuuf nu tuffate diina arraba keessa kutuu dandeenyu nu arrabsee galuu akka hin dandeenye agarsiisu nu arrabsee galuu akka hin dandeenye agarsiisu dhaadannoo tattaa'uu geerarsaanii geerarsi gadiibsee yoo waa duuba jiraatu agarsiisu hin qophee kanaaf humna jaarmayoota keenya jabeessuu qaba. Kalau nagamu, wajilah dia untuk kan kasi jalan. Pungkobat tiga hal. Wan guna tu rafu badansan. Guna itinde panurat cubanan. Awe. Maksudnya mana? Maksudnya video mana? Afan bereci sudah. Kosong di almas di rumah. Kita humna Oromoodha hawleetis arrabaatis kitaabaatis hunda jabeessanii dura dhaabbachuu baannaan warri adda baanis ka'e kun haleessa isin cafaqaa ture beeka yoo jarri kun osoo nuti jirru osoo nuti asii wal nyaannu deebi'anii aangoo politikaa harkatti uffatan isinii dhumatti akka beekadha. Sagalee miliyoonaa ta'ee guddaa dandeenya gargaara guddina ejjeta bakka jirtanii dalagaa ijaa yoo waliin dalagu taate kan dalagachuu qabdan dhumanni amma gara deebiin galatoomaa isin jira anokaan gaafii naa dhufu shakkii malee deebise deebii isin kennitan arrabni isaaniitii fi deebii isin kennitan amma dura Oromoo ta'uu qofaa miti arra Oromoo kuma sagalii ibsaa gara fuulduraatti gosoota qinaayaa malee gadhiisanii waliin dhaabata malee isin tajaajilurra uummata biyyaa dhaabbachuurra Itoophiyaan
hin barbaadu jaa